Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Buqqaatonni Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa maal keessatti argamu? Ammas duumessi sodaa fi yaaddoon ulfaataan buufachuuf adeemaa jira. Godinoota kana lamaan keessatti dhiigni hedduun dhangala'aa tureera. Ammas fuulduratti wanti sodaatamu jira. Jiraattota godina kana lamaanii maaltu yaaddoo itti ta'e maaltu sodaatamaa jira? Mootummaan immoo maal jedhe qindeeffanneerra. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa waggoota arfan darban haleellaa hidhattoota mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhuun yeroo garaagaraa irratti raawwatamaa tureen qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Hidhattoonni mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa ittiin jedhu kunneen uummata qe'ee irraa buqqisuu, namoota nagaa ajjeesuu, qabeenya saamuu fi sarbama mirga namummaa garaagaraa irratti hirmaataa turuu jiraattota qondaala mootummaa fi Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa wabeeffachuun BBC'n gabaasera. Ji'a tokko duraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 4 bara 2017 godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu keessatti hidhattoonni faannoo hojjetoota mootummaa imalarra turan lama ajjeesanii turuu qondaalli mootummaa haleellicharraa hafan obbo Margaa Alamuu BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni kunneen aanaalee godina Wallagga Bahaa kanneen akka Giddaa Ayyaanaa Kiramuu akkasumas aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jaardagaa, Jaartee, Amuruu, Abbee Dongoroo keessatti waggoota arfan darban keessaa yeroo garaagaraatti namoota nagaa fi hojjetoota mootummaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa raawwachaa turaniiru. Godinoota kanneen keessatti namoota finxaaleeyyii kanneeniin qe'ee isaaniirraa buqqa'an keessaa kanneen qe'een isaanii onee fi saamametti deebi'anii akkuma jiran kanneen yaaddoo nageenyaa fi qe'ee duwwaatti deebi'uurra jedhanii hanga ammaa hin deebi'in jiraachuu BBC'n odeeffateera. Jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo kan ta'ee fi nageenya isaaf jecha maqaasaa BBC'n kan dhoksee namoonni gandoota aanichaa muraasa keessaa buqqa'an deebi'aniis qabeenyii fi qe'een isaanii saamamee manca'ee akka isaan eege BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoo guutummaan guutuutti gandoota 7 keessa jiru. Achi keessaa yeroo sana ganda Caruu kan jedhamu buqqisan. Waraanni guyyaa tokkoo fi walakkaa erga geggeeffame booda gandi tokko guutummaan guutuutti buqqa'ee ture jechuudhaan torbee lama erga baqatanii turanii booda deeggarsa uummanni gandoota ollaa taasiseen qe'ee isaaniitti deebi'uu kaasaa jiraataan kun. Ani ogeessa fayyaa waan ta'eef erga isaan deebi'anii guyyaa arfan tokko isaan yaaluuf achi dhaqeera. Manni guggubatee waan tureef aanaan qorqorroo fa'aa dhiyeessuun deeggarsa godhee karaa buusaa gonfaa deeggarsi godhamee fi qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru jechuudhaan ammayyuu raayyaan ittisa biyyaa achi buufatee akka jiru dubbata. Akka jiraataan kun jedhutti namoonni ganda tokko keessaa buqqa'an qe'eetti deebi'anis gandoota ollaa kaan keessa qaama mootummaa hidhate malee namni biraa akka seenuu hin dandeenye ibsuun ammayyuu yaaddoon akka jiru ibsa. Gandoonni isaan hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudha keessa jiran ganda Gulantee, ganda Qilxuu, Limmuu, ganda Laga Gimbii, ganda Aayyaa Waraabboo kan jedhaman, ganda Laga Hawwii jedhaman fa'idha. Gaafa lolaa garuu aanaalee ollaarraa walii birmatanii dhufu. Aanaaleen ollaa kan akka Giddaa Ayyaanaa Kiramuu fa'aa finxaaleeyyii kana qabu waan ta'eef achirraa walii birmataniiti yeroo maraa lola kanarratti kan hirmaatan jedha jiraataan kun. Waggaa lama dura haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoo kunneen godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuutti raawwataniin jiraattonni gandoota 19 keessa jiran Giddaa Ayyaanaatti baqachuu isaanii aanichi beeksisee turuu BBC'n gabaaseera. Gandoota aanaa Giddaa Ayyaanaa warra akka Nageessoo, Haroo Ayyaanaa, Dooroo, Oborraa, Alii fi Andoodee Diichoo keessa jiraatanis waggoota 3 darban keessa sababa haleellaa finxaaleeyyii sabaan Amaara ta'an kanaan qe'ee irraa buqqa'anii dararama keessa jiraachuu dubbatu.
Haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa yookaan faannoon gaggeessan kanaan abbaasaa dabalatee miseensonni maatii 15 kan jala ajjeefaman Zalaalam Abdannaa ammayyuu haleellaan hidhattoota kun namoota karaa nagaa imalan irratti xiyyeeffatee akka gaggeeffamu BBC'tti himeetu jira. Rakkina guddaatu ture finxaaleeyyiin kunniin hidhannoo warra faannoo hidhatanii turan jechuudhaanis dubbata. Naannoon keenya uummanni keenya hidhannoo hin qabu. Isaan hidhannoo qabu waan ta'eef gurmaa'aniituma lola kaasanii fixan jechuudhaanis itti dabala. Mana gubanii warra keenya fixan kan kooyyuu abbaa koo wasiila koo dabalatee gara nama 15 maatii koo keessaa kan dhume yeroo sana jechuudhaan ibsa. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu haleellaa yeroo garaagaraatti finxaaleeyyiin faannoo irratti raawwataniin qe'ee isaanii irraa buqqa'an osoo qe'ee isaaniitti hin deebiin waggoonni 3 ol darbuu BBC'tti himaniiru. Aanaa Giddaa Ayyaanaatti jiraattonni gandoota Andoodee, Diichoo, Alii, Dooroo, Obboorraa, Haroo Ayyaanaa, Nageessoo Jiree akkasumas gandoota aanaa Kiiramuu baay'ee keessa bara 2021 irraa kaasee hidhattoonni kunneen namoota nagaa hedduu ajjeesuu fi qabeenya isaaniis saamaa turuu BBC'n gabaaseera. Jiraattonni gandoota kanneenii qe'een isaanii onee ooyiruu bunaa fi midhaan biroo waggoota 3 darbanitti daggalli nyaatee waqtii bonaa ammoo ibiddaan manca'aa turuu dubbatu. Akka Zalaalam jedhutti namoonni buqqa'anii aanaa Giddaa Ayyaanaatti baqatanii turan hedduun isaanii deebi'anis magaalaa Kiiramuu keessa akka jiran himu. Iddoowwan tokko tokkotti ammayyuu hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa akka jiranii fi namoonni qe'ee isaaniitti hin deebiin akka jiran dubbatu. Garri caaluu deebi'aniiru. Baay'een isaanii magaalaa Kiiramuu keessa jiru. Iddoowwan tokko tokko rakkina qabu jechuudhaan ammayyuu hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun hidhannoo qabatanii waan jiraniif amansiisaa akka hin taane kaasa. Namoonni kanaan dura gandoota keessaa buqqa'an baay'een isaanii deebi'anis hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa yeroo ammaa namoota karaa deeman fa'aa irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuu akka hin dhaabne dubbata Zalaalam. Ammumayyuu ajjeechaan hin dhaabbanne isaan hidhatanii waan jiraniif laga keessa dhokatanii badii dalagaa jirus jedha. Keessumaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Diichoo jedhamutti sochiin finxaaleeyyii Amaaraa cimaa akka ta'ee fi namoota Naqamtee fi aanaalee garaagaraa jidduu imalan irratti irra deddeebiin haleellaan akka raawwatamaa jiru himamaa tureera. Ammas naannawa kanatti deeggarsa raayyaa ittisaan alaa karaa imaluun rakkisaa akka ta'e kan himu Zalaalam finxaaleeyyiin kunneen kana booda hidhatanii turuun haafuu hanga yoonaa hidhatanii turuu isaaniitu badii guddaa qaqqabsiiseeras jedha. Makalaakiyaa yookaan raayyaa ittisaas yoo ta'e abbaan danda'e finxaaleeyyii kana hiiksisuudhuma qabaa hiikkachuun furmaata jennee yaanna jechuudhaan Zalaalam itti dabalee dubbata. Jiraattonni gandoota aanaa Giddaa Ayyaanaa akka Nageessoo, Haroo Ayyaanaa, Alii fi kaan ammallee qe'ee isaaniitti deebi'anii jiraachuuf qotachuu akka rakkatan dubbatu. Hedduun isaanii magaalaa aanaa kan taate Ayyaanaatti baqatanii maatii isaanii waliin waggoota 3 darban rakkoo hamaa keessa jiraachuus dubbatu. Gama biraan ammoo dhalattoonni Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessa jiraatan meeshaa waraanaa akka hiikkatan gaafatamuutti yaadda'uu komii dhageessaniiru. Dhalattoonni Amaaraa aanicha keessa jiraatan kunneen meeshaa waraanaa eeyyama mootummaa argachuun hidhannee jedhan akka meeshaa hiikanii fi mootummaaf akka galchan gaafatamuu booda yaaddoon itti hammaachuu himaniiru. Aanaaleen kunneen bakka dhalattoonni saba Amaaraa waggoota dheeraan dura qubsiifaman keessa jiraatan yoo ta'an waggoota darban ammoo bakka hidhattoonni WBO fi hidhattoonni Amaaraa finxaaleeyyiin yookaan faannoon keessa socho'anidha. Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo jedhamu keessa kan jiraatan dhalataan Amaaraa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataman keessaa waraanni kaaba Itoophiyaa eegaluu booda qaawwaan nageenyaa uumamee hordofee heeyyama mootummaa argachuun meeshaa waraanaa hidhachuu dubbatu. Yeroo sana bara waraana kaaba Itoophiyaa jechuudha. Qaamni si qaqqabu hin jiru hidhadhuutii of eegi jedhee heeyyama kenneen bitanne maatii keenya eegaa turre jedhan jiraataan kun. Jiraataan tokko sangaa fi qallaba isaanii gurguranii birrii 150 hidhannoo guutuu bitachuu himanii meeshaan kunis galmaa'ee seerawaa akka ta'e dubbatu. Haa ta'u malee akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12 bara 2017 hooggantoonni raayyaa ittisaa Itoophiyaa fi aangaa'onni naannichaa walgahii waaman irratti meeshaa isaanii akka hiikkatan gaafatamuu dubbatu. Jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo BBC'n dubbise
Aanaa isaanii keessattis mootummaan akka hiikkataniif ajaja kennuu dubbata. Haleellaa naannoo Abbee Dongoroo namoota hedduu buqqisee ture. Finxaaleeyyii sabaan Amaara ta'an aanaalee ollaa garaagaraa irratti waliif birmataniin kan gaggeeffame ta'uu kan himu jiraataan kun amma mootummaan akka hiikkatan gochaa jiraachuu hima. Mootummaan yeroo darbee hiikkadhaa kan jedhudha kan inni ajaja kenneefii ture. Milishaadhuma mootummaa ta'anii finxaaleeyyii kan deeggaran akka jiranis ni dubbata. Dabaluudhaanis jalqabumayyuu qaama mootummaa ta'aniiti haleellaa hawaasaa Oromoo irratti kan eegalan jechuudhaan jiraataan achi kun dubbata. Dhalattoonni Amaaraa garuu haleellaa maatii fi qabeenya isaanii irratti aggaamamuu ofirraa ittisuuf hidhachuu himuudhaan meeshaa hiikkachuun isaanii hidhattoota woboo dhiyeenya isaanii jiran irraa balaa hamaaf akka isaan saaxilu himu. Jiraattonni dhalattoota Amaaraa kana haa jedhan malee waggoota darban haleellawwan aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii achuma naannicha jiraatanii fi daangaa ce'anii dhufaniin ajjeechaan dhalattoota Oromoo hedduu irratti raawwatamuu BBC'n aangaa'ota aanaa wabeeffachuudhaan gabaasaa tureera. Hawaasni Oromoo aanaalee kanneen keessa jiran garuu duraanuu hidhannoo waan hin qabneef finxaaleeyyiin Amaaraa buqqaatii fi du'aaf saaxilame jechuudhaanis dubbatu. Uummanni Oromoo duraan heeyyamamee fi hidhatanii turanilleen qaama mootummaan shanee jedhee waamu woboo harka galuu mala jedhame waggootaan dura harka sassaabamuu himatu. Adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu irratti komii fi yaaddoo jiraattonni dhalattoota Amaaraa kunneen kaasan kana ilaalchisee aangaa'ota aanaa godinaa fi naannichaa dubbisuuf BBC'n yaaleen inni taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa nama caasaa milishaa keessa jiru qofaaf eeyyamni meeshaa hidhachuu akka kennamuu fi kanaan ala meeshaa qabatanii argamuun kan adabsiisu ta'uu tibba kana sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. BBC Afaan Oromootu gabaase. Fardaadii gubbaa taa'een argame gonfol finaasanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mootichi banee inni jisaayifu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfattee. Sila chernet igalo lafteti jalala moteti aretu yura bazanta sra keber hinmo motel kaliguyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው ዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው ዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Wakumake himeftu yunankusu Hamagesu dubachudani mulusu Dachef sami
ifa jiru kanarra isan bunen jijiramne si argera waaqummaa kee himeftu yunan quubsu amma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaf samii ifa jiru kanarra isan bunen jijiramne si argera waaqa guddaa yeesol baate jirta ulfaate mootii guddaa yeesol baate jirta ulfaate waaqa guddaa yeesol baate jirta ulfaate mootii guddaa yeesol baate jirta ulfaate Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Saatutaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.